alaabaa jira jechuudha. Yommuu naakiitti silkii kiyyanarraa fuuti warri wajjin haasa'u biloogina jala kooti jechuudha. Rakkina guddaa keessa jira jechuudha. Isin ajjeesa namna sitti sin argunaan jetti. Yoo baate garam deemta baate tolaan jetti. Doorsisa keessa jira jechuudha dhugaa lubbuu qabaasuuf. Dalaaloonni biyya keessatti argamtan hundi keessanuu akkanaa birmattoo sanii jechuun jaaladha. Baasii Yordaan adaraa sanitti haa ta'u. Hundumti keessanuu shar naa godhaa. Adaraa Waaqayyo. Adaraa sanitti haa ta'u. Lubbuu koo baasuun nagaaddi jechuudha. Hirribaan qabu. Narrafa hojii hirribni nan qabu. Kibilee kukulaan irratti balleesseetti jechuudha. Kan dubbachuu barbaadu keessaa osoo hin dubbatinis illee kanan bira darbuu hin barbaanne keessaa buloota keenya karaa biyya Arabaa imalan keessaa tokko akkuma ta'eetu tokkoffaa yeroo baay'ee nuti dallaalota gaafa deemnu dallaala qomoo keenya hin taane qomoo sama biraa waan ta'eef nu miidha jechuuti dandeenya. Garuu kan nu miidhu warruma qomoo keenya ta'anii afaan keenya dubbatanii qomoodhuma keenya Oromoo ta'anillee ijoollee keenya baay'ee miidhati kan jiru. Baay'ee hargeetiin jiralleeni argaatan jiran jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana keessatti ni argitu. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatii Simbootuu hundi keessanii jirtu nagaa keessanii warreen maamila Simbootuu bitaatan like share gochuu hin dagatinaa. Warreen immoo maamila ishee hin taane kottaa maamila isheetti dabalamaan isiniin jedha. Egaa obboloota koo har'a immoo viidiyoo biraatiin walitti deebineeti jirra. Egaa Simboon eessa dhaqxe warri jettanii Simboon immoo isiniif dhufti. Ani immoo obboleettiin ishee immoo akkuma Simbootti ta'e oonilleen akka Simboo mana ho'isuu fi baadhe hanga tokko nanoo isaaf jedheetiin abdii qaba jechuudha. Egaa maaliif seetanii har'a viidiyoo kana akkan hojjedhu kan na taasise keessaa obboleewwan keenya keessattuu Joordaan, Dubaay, Beerut keessa rakkataatii jiran baay'ee isaaniitu jiru jechuudha. Kana kan rakkisu yoo jettanii yoo xiqqaate namni amma biyya keessaa bahuudhaaf naannoo yoo xiqqaate jechuudha 90,000 baaseeti kan biyya Arabaa kana deemu jechuudha. Biyya Arabaa kana keessa immoo deemee qarshii amma kanaa hojjeteetuma gizee tokkotti qarshii kaashii isiniif hin eeggatan laala liqaarreen hojjennee isinii deebisna yoo jedhani isiniif hin eeggatan. Sababbiin isaas isinii hin eegganne immoo maal seetanii edaa isaan ofii isaaniitiif waraqaa isiniif hojjechiisanii geessanii eessa teessisu biiroo teessisu. Biiroo ji'a 2 ji'a 3 kan waggaa taa'etu jira jechuudha. Yeroo sana maal godharree birrii isinirraa fudhatan san ofii isaaniitiif itti fayyadamu. Osuma meezota akkasiniif hin eeggatan jechuudha. Maaliif 5,000 hin taane maaliif 500 hin taane liqaan eeggadhaa yoo jedhan bafisum osuma du'aniyyuu kaashii kaffaltee deemta malee tasumayyuu liqaa deemuun hin danda'amu. Wanta namoota baay'ee taasisu keessais wanta argaa jiru keessais baay'ee wanta nama taasisu keessa yeroo baay'ee namni dallaalota afaan Amaariffaatiin dubbatan irraan gaafa dhufani waanuma qomoo keenya hin taane fi isaan kanaaf biirootti nu cokkonu jechuu danda'u. Waan afaan Amaaraa dubbataniif waan Amaara ta'aniif miti ijoollee. Qomoon keetu si miidha. Yeroo ammaa kana ijoollee keenya biiroo keessatti akkasiin kan mataa gadi cunqursaatii jiru ijoollee keenya Oromoo ta'anii afaan Oromoo dubbatanidha jechuudha. Warreen maamila kiyya taatanis warreen maamila Simboo taatanis waa kanarraa waa baay'ee hubattu jechuudha. Har'a obboleettiin teenya kun viidiyoo xiqqoo isiniin agarsiisa jechuudha. Obboleettiin teenya kun biyya Joordaan keessatti naqaqqabaa shintibeetii keessan taa'ee sagalee isinii waraabaa jira jetti jechuudha. Kanagaa dallaalonni baay'een qarshii isinirraa nyaatan qarshiidhuma biyyarraa fudhatan barbaadu malee biiroo kana keessa dhufte hojii ni argattamoo hin argattu isiniin jedhan. Sinin keessummeessan wanta ofii kiyyaa argurraan isiniif qooda jechuudha. Wanta kana immoo ofii kiyyaaf arge namni kamiyyuu akka irraa of eeggannoo godhuun taasisa jedha. Gaafa biiroo fuudhanii galan silkiin irraa fuudhama, silkiin hin kennamuuf. Yoo dhumallee akka na dubbisiisi nama sana yookiin obboleettii kee haa ta'u nama ittiin fiddayyuu na dubbisiisiin jedhan sagalee kee ni dhaggeeffatu. Miseeja kee ni ilaalu abbaan kanaa isiniin jedhu. Abbaan kanaa namni isiniin jedhu hin jiru. Maaliif gara akkasitti walitti jabaattu obboleewwan keenya? Har'as ati kanarra biiroo keessa hojjechuu eegalte. Kanarra hojii kana eegaluu hojjechuu eegalte. Maal jechuutiin barbaade obboleeyyan koo maaliif akkas gootu?
cubbuu hin sodaattanii maaliif silkii okay silkii irraa fuutan erga silkii irraa fuudhame immoo yookiin namni rakkachuutii danda'a ji'a 2 ol ji'a 3 ol maatiidhaan irree qaqqabee asin jira hojiirra jira rakkoo miti carraan hojii of jiraachuu baate rakkoo miti garuu namni lakki hojii hin galle biiroo taa'atii jirti namaan hin jedhu hojii ijoollee keenyaa sinittan hima maaliif akka silkii irraa guuran silkii sana yoo qabaatte namaan qunnamtee beelee dhoobadhee biiroo kana keessaa na baasi jechuu ni dandeessa jechuudha yookiin maatitti bilbilattee furmaata tokko barbaachachuu dandeessa yookiin biyya keetti irreen na deebisaa jechuutii dandeessa waan na qunname keessaa tokko sinitti immoo maal jedhani erga waan hundumaa garaa of ga'anii edda qarshii keessirraa fudhatanii yaa abbaa kanaa siniin jedhu nama kan hubachuu qabdu waan xiqqoo irratti ilaalaa namoota baay'ee madaalara jechuudha waa tokko nama ni madaalta eenyummaa kee namni bakka sanatti argamamu bakka jedhe sanatti argamamu in argamu kan jettu irraa barta jechuudha nama tokkorraa waantan barnoota namarraa fudhadhe namootan bakka gaariitti eegu namoota baay'een arge kan jecha isaanii fi gocha isaaniitiin akka jecha isaanii fi jechi isaanii fi gochi isaanii namoonni baay'ee yeroo kaanii waan afaan hin jedhan sana gochaan in agarsiisan gochaan na agarsiisu jettee nama hin abdatin jechuudha kanaaf obboleewwan kee maaliif siqaayii keessa ati mee har'a kan biiroo qabdu laala akkuma keenyaa kushiinaa arabaa keessa xaragdee shintibeetii arabaa xaragdee sa'a 24 arabni olii gadi si ammanaa caqxeetti kan biiroo sana qabatte malee akkasuma lafaa kaatee miti maaliif inni sitti hin dhaga'amu kan obboleewwan kee akkas gootu qoonqoo isaaniitiin qoonqoo waan yoo barbaaddes hin kennitaaf yoo barbaaddes akkanumattis agabuu oolanii ni bulu jechuudha maali qomoo keeti miti maal ati qoonqoon qabdu maaliif rakkista obboleewwan kee birri har argattu sana waaqayyoon akka amadii daaraa sin harkaa godhu immoo abdiin qaba maaliif jennaan birri haati iyyeessaa abbaan iyyeessaa kaan sangaatti gurguree kaan sa'a gurgureeti kan ilmoo fi ala deemsifatu jechuudha warri argee hin beekne akkuma ilmoon isaa kuma dhibbamaan taane kaffaltee deemtee akka waan ji'atti deebistuuf se'a garuu yeroo biyya namaa kana dhufan hojii galuu osoo hin taane biiroo keessatti washaqamaniiti maaliif teessistu biiroo keessa otoo bakka hin arginiif maaliif nama fuutu biyyarraa cubbuu hin sodaattanii ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 hanga biiroo keessa teessistan jalqabuma madaamii hojii barbaadduuf erga hojii argitaniif booda fudhattu malee callistaniituma maaliif biiroo keessu fuutanii dhugaa waa tokko laaluun edaa waan tokko kan qoramtee argitu akka barnoota irraa argattuuf jechuudha obboleewwan keenya yeroo ammaa kana Joordaan keessatti nu qaqqabaa jedhaniiti bu'aatii jiru jechuudha Dubaay keessatti ijoolleen 200 300 ta'anii biiroo keessa washaqamaatii jiru jechuudha waaqayyoon sodaattu inni maqaadha dallaalaa taatee birrii 60 70 80 hanga 100tti nyaattee ijoollee kana fiddu cubbuu hin sodaattu birriin suni boqonnaa si argata illiinan kee keessattuu kan garaa jabaatu namatti jechuudha keessattuu yeroo ammaa kana biiroo keessa taa'ee kan garaa namatti jabaatu shamarran jechuun dingaayii dhagaa jechuudha namaaf hin dhiigan maaliif yoo obboleettii keeti miti maaliif hin dhiigneef afaan tokko dubbatta aadaa tokko qabda safuu beekta maaliif isaaniif iyyaan anis kaleessa mana madaamii yeroon hojjedhu cinqii akkanaan argaati ture maaliif hin jedhin warri daratii keessan naffaatanii nama rukuttan jechuudha ati eenyu kan taateef nama kan rukuttu gaafa shamara tokko rukuttu dhiira taate gaafa shamara tokko rukuttu sammuun kee maal sitti dhaga'ama ati sikkoo naaf ta'a hojiin galchi jetteeti birri amma sanaa kan cafacaftee irraa nyaatte birri sun siif ta'a dhiiga sitti ta'a jechuudha namoonni akkas gootan ni jirtan waan na ta'eef maaliif kan akkana gootan namoonni immoo uumaa isaanii waaqayyoon sodaatanii akka siraatatiin mana siraatatti sii fidanii jechuudha nama beekturra nama hin beekne sinii wayya nama beekturra nama beekamtiidhaaf fidurra nama osoo hin beekne onlaayinii irraan bartee bakka kan gaarii dubbatu akkuma namni badaan jiru namni gaariin irra jira jechuudha dhugaan siniin jedha warri kaan carraadha manni kaan namaaf hin ta'u mana hundatu namaaf ta'a jechuu osoo hin taane jechuudha garuu gaafa manni sun siif hin taane sana immoo mana yoo sii jijjiiran laal amalaan qabanii yeroo tokko yoo hojjedhu yoo hojjechuu baatte dhimma keeti jedhanii kan silkii nama jalaa hin kaasne ni jiru tokko immoo ofii kiyyarraa waan tan argeef jechuudha
dhugaa isinitti hima waantan argee fi waantan dhagaye kana isinitti himu jechuudha. Mucayyoon hiriyaatiyya irraan fide ishee hin beeku nama ishee hin beeku maalummaa ishee hin beeku jechuudha. Dubaay jiraatti namatu lakkoofsa ishee sheernaa godhe. Gaafa duraa waanuma kallattii jiru waanuma jiru namatti dubbatti. Gaafa dhaqiitii piroosesii jalqabisiin jettu osoo mana siin argin jalqaba suura keetii fi paaspoora kee kaansel gootee eenyu gootee piriinti gootee ergitaaf. Erga piriinti gootee fi ergitee fi yoo afaan beekta ta'e viidiyoo waraabdee viidiyoo ergitaaf. Yoo afaan hin beekne ta'e immoo suuradhuma sana piriinti gootee paaspoora kee faana ergitaaf. Osoo mana madaamii siin ergin maaliif ji'a 5 turre otoo duute deemi mirmaraa gal deemi siyoosii bara deemiti ashaaraa kennisiin jettu. Naman osoo hin dinqisiifatin hin darbine keessaa shamarree kanan arge. Shamarree kana eenyummaa ishee hin beeku jechuudha. Namatu lakkoofsa ishee sheernaa godhe. Yoo gaarii hojjettan akkanatti namni tokko yoon ani nama fideef namni biraarreen akkasuma ani koo dallaala sanaanin dhufe dallaala sun bareeda biiroo sanaanin dhufe biiroo sun bareeda jedhee namni irree maamila irree oorachaatii deemtu jechuudha. Mucattiin suni akkuma awaanuma afaan hin jettu hojii ishiirreen akkasumatti raawwatti jechuudha. Hojiin ishiillee hojii nutsuu qabu jechuudha. Erga mana sinii argite booddee meedikaala sin gashitii achirraan booda ashaaradhaa achirraan booda siyoosii guyyaa 5 yoo cimtu taate guyyaa 5 caala naman barate eenyuun jettu. Isa nama deddeebisii birrii naaf kenni qabdii naa kenni hin jettu. Ofii keetiif mirmara kan dhuunfaa keetiiti waan ta'eef mirmaraa kenni eenyu jetta. Siyoosii kee ofii keetiif kaffalatta jechuudha waan hundumaa. Ishiidha kan qarshii kaffaltuu fi gaafa tikkeettiin kee dhufsitte guyyaan bararaa guyyaa kana siin jettee tikkeettii kee si agarsiiste tikkeettiin kee si dhufe sun si agarsiiste birri sirraa fudhatti. Warreen kaan garuu akkas miti waanan argeefasiniin jira jechuudha. Warreen dallaaladhaan deemtanii birrii keessan nyaatamtan dallaala si fuudhee biiroo keessa ji'a 2 ji'a 3 sin teessisee warreen irreen dallaalaa taatanii feekii namaa hojjettan ni jirtu. Maaliidhaaf feekii namaa hojjettu maaliidhaan namarratti taphattu? Har'a biiroo boolee Itoophiyaa deemuudhaaf taaksiidhaan deemuu hin dandeessu. Makiinaa kontiraata qabatteeti kan deemtu jechuudha. Makiinaa kontiraata dhuunfaa keetii yoo qabatte yoo boolee keessa geessee yookiin si milkaa'ee yookiin yoo feekii ta'e ni deebita karaa maatii. Makiinaan immoo kontiraata qabatte sun dhaabbatee sin eegu amma piroosesii achi keessaa fixutti jechuudha. Inni achumaa si ga'ee deebi'ee dhufu. Warri immoo si gaggeessuu deeman hangaati furmaata tokko yookiin darbuu dhiisuu kee amma beekanitti warra kontiraata qabate sana faana deebi'an achumatti tafu. Gaafa ati immoo deebitee feekii ta'uu isaanii akka beekan hin beeku ofii isaaniitti feekii ta'uu isaa. Gaafa immoo deebitee dhuftu ganaa indagana kontiraata qabattee ammas karaa maatii keetiitti deebita. Cubbuu sodaadhaa warreen akkana gootan maaliif akkana gootu? Mucayyoo kana otoo hin dinqisiifatin kanan bira darbu keessaa anirree hiriyaa eenyummaa ishee hin beeku. Nama kee wanta qabduun gargaari duubatti hin jedhin. Ati biyya namaa keessa jirta miti cinqii argaatii jirta. Obboleewwan keenya yeroo ammaa kana baay'ee rakkataatii kan jiran. Jireenyi dukkanatti ta'e hojii heddan qabaannee dhufanii haa hojjetan rakkoo miti. Gargaari waan qabduun ishii bira dhaabbadhu jabeessi. Jireenya biyya namaa jettaan laal otoo ishii fidin as fiddee edda jireenyi biyya namaa kana qabaa akkasiin hin jenne maal goota? Jireenyi biyya namaa manni gaariinis jira manni badaanis jira jettee hubachiista jechuudha. Manni cinqii sana keessa yoo ati sirriitti bareeda taate yeroo jalqabaafaa dhuftu qormaata hedduu si qorama jechuudha. Qormaata sana ni dandeessaa jettee erga ishii amansiistee yoorree qarshii qabaachuu baatte qarshii kenniif haa dhuftu obboleettii keeti biyya keessa akkasiin carraa qorra biyya keessa waan itti qabattu wallaalura as dhuftee yoo hojjette siifillee hojjettee qarshii keessan asii deebis ofii ishiitiif irree of jijjiirte borumee nama akkasiitu akkas na godhe nama na godhe siin jechuuti dandeessa. Isheerraa otoo hin ta'in waaqayyo irraa huni argatta jechuudha. Mucayyoon kun isheen beeku silkiidhumaan wal bara siraatan jechuudha. Siraatan otoo mucayyoon kun waa takka hin rakkatin siraatan asnaa qaqqabsiiste. Asnaa qaqqabsiiste silkii harkaa fuudhuu dhiisati. Silkii ishii namticha biiroo asirraa qabdi mitiiree biiroo beeruutirraa biiroota kamirraa yoo ni qabdi. As qaqqabde jettee na gaafate si bilbiltee naan jette guyyaa tokko hin oolle waan seenaa ajaa'ibu keessa. Naaf hin bilbilee qooyinan eegaan jedheen. Achirraan hanga yoona akkamitti bilbilee reefume guyyaa takka dhufti guyyaa tokko reefu bulti. Achumaan maatiin ishee barbaadatii jiru. Waayifaayi kennaafiti akka isheen dubbistu taasisaa jedhan. Amman arrabaan ga'uun gaammoo anguma arraba ishiitiin dubbattu sun mucayyoo sun waaqayyoon immoo akkasumatti hojii gaarii ishiidhaaf laata jechuudha. Waayifaayi kennanii fi yeruma sana mucayyoon na dubbiste.
yoo silkii waayifaayi qabaatan yoo manni reessiniif hin taane naan jette yoo manni hin taaneef nan jijjiiraf naan jette akka carraan immoo mucattiin afaan hin beektu waan ta'eef nama guddaa bira ishii qaqqabe namoota jaartii bira jechuudha. Namoota jaartii akkasiitiif immoo namoota sirriitti afaan beekanidha kan jaartii kunuunsu malee warreen afaan hin beekne jaartii ni argitan warreen jaartii kunuunsaa jirtan ni beektu wanti ishiin jettu namaaf hin galu yeroo baay'ee mucayyoo sana dhiisatii aniyyuu jaartii sana hin danda'u ture yeruma sana laala guyyuma sana wayyoo mana naa jijjiiriif hin jedheen mana naa jijjiiriif jaartii hin dandeessu jennaan dhugaan siniin jedha wanta ani namarraa arge wanta gaariin jedha wanta badaa jedhe badaan jedha jechuudha mucayyoo sun guyyaa hin oolle akkuma bilbileen irraa cuftee namicha biirootti bilbiltee mucayyoo sana bakka sana naa baasi bakka hojjechuu hin barbaanne jetteen ishiidhaan immoo akka namichi ishii bira ga'utti hojii hin hojjedhu jedhiin haa teessu bakka naan jette eenyudhamee dallaala meeqa keessantu hojii dhiisii taa isiniin jedhame hedduun ajaa'ibsiifadhe jechuudha baay'ee tokko akkasuma laala biiroo ishii keessatti jedhan araboonni waa takka fuula ittiin kennitu jedhan araboota laal akkasiin jilbeebbiidhaan deemsisti jedhan ijoolleen ittiin deemanii arganni jiru waan ta'eef isaanu guyyaa tokko ragaa isiniif ba'u maal jette ijoolleen keenya nutu rakkina qabanaan jette nutuma warra biiroo qabu warruma isaan fidetu rakkina qaba malee araboonni rakkinuma takka hin qaban wanta nu godhaa jenneen godhu jedhan mindaa isaaniirratti irra kan dubbatee galchu nuyi jedhan waan hundumaa bakka miidhamanitti akkasiin godhina yoo jenne waanuma nuti raawwadhaa jennuun raawwatu malee araboonni nama hin miidhan jette yoo manni hin taaneef bakka hojii kee barbaaduu hin dandeenye waan ta'eef naa deebisii bakka biraan barbaadaaf jette anguma dubbattu geessi jechuudha. Arra mucayyoo sun guyyaa takkitti sana hin oolle mana sana naa baaste arra garuu bakka gaariitti naa gashitee jirti jechuudha. Warreen silkii mucayyoo kanaa barbaadan irree keessan na dubbisaa siniifan kenna. Isuma dhugaan jedha isa nama badaa hojjeteef akkuma badummaa isaatiittan isa jibba jechuudha. Akka waan gaarii hojjete immoo nan jajjabeessa aamileen ta'aaf goobazii dhalaal nama waan gaarii hojjetu kana jajjabeessutu nama eenyu jedha. Arra mucayyoon sun nama kamiyyuu karaa isheetiin yoo fide waa takka shakkii hin qabu jechuudha. Hanga isinii bilbilamutti waan hundumaa siraatan hojjetti malee geessitee biiroo ishii hin sakaaltu jechuudha. Biirootti galchitee ijoolleen cubbuudha jette. Cubbuudha ijoollee achi keessa godhe. Anis kaleessa kana keessaan bahe. Har'a kanin aangoon qabaa umtuunatti hin dubbatu jedhee ijoolleerra miidhaa geessisuu hin barbaadu tasuma. Kan immoo miidhaa geessisaa jiru numa mataa keenya malee arabootaa miti jette. Aanguma jette geessi immoo warreen mucayyoo sana qaaman arganis ni jiru jechuudha. Warreen kaan maaliif akkasiin hin hojjennere? Maaliif qomoo keetti qabatta? Otolleen afaan kee ta'uu baatte otoo zeegaa kee ta'uu baatte dhimma isheeti zeegaa koo miti jetta. Silaa namni akkatti dhagaa walitti ta'eeti jira amma. Dhagaa walitti ta'eeti jira zarummaa sammuu keenya keessatti biqileeti jira. Namni waliila'uu dhiisira. Inni duraanii kan afaanii qabdu afaan fuutee wal keessa. Amma surumaa inni jiru akka bineensatti namni wal laallataa dhufeera jechuudha. Kanaafuu yoo birrii keessan ni fiddu yoo bakka gaarii gootanoo erga fiddan immoo maaliif sagalee isaanii dhoksitu? Yoo hojii hin galle ta'e hojii hin galle hanga hojii barbaaddattutti jedha dubbadha nama jala. Maaliif akkana gootu? Warreen biiroon keenya gaariidha jettanii nama fiddan hin fidina. Warra biiroo sana osoo hin taane yookiin birrii 1000 akkasii kennu yookiin 2000 sii kennu yookiin isaa ol sii kennuu danda'u yoo nama tokko fidatte jechuudha. Birriin isaa sii kennan ati omaan beektu waanuma isaa siin jedhan dhugaa fakkaateeti. Ani amma otoon ofii kiyya biiroo keessan beeku miti mucayyoon kun nama akkasii naa fidi yoo naan jettee birrii naa kennite mucayyoo sun dabduu ta'ee gaarii ta'ee hin beeku. Garuu birrii koo sana irra isheerra na fudhadhe bakka intanetti yoo geessite gatte sammuun koo kan na waqqasurree ijoollee sun irreen kan na waqqastu mucayyoo miti ana na waqqasu maalidha taanan anatu ishiitu nama gaariidha. Ishiitu nama gaariidha jedhee lakkoofsa isaaniif sheer godhe malee ishii miti jechuudha. Kanaafuu cubbamtuun eenyu? Cubbamtuun ana ijoollee sun yoo miidhaman jechuudha. Kanaaf birrii argattanis argachuu baattanis nama hin miidhina. Miidhuun gaarii miti. Atis biyya namaa dalagachaatii jirti. Jireenyi biyya namaa maal keessa akka namaan jiru ni beekta. Shamara edda taatee biyyaa baate immoo yoo qarshii of harkaan qabaanne fakkeenyaaf otoo ani beerut dhufee birrii beerut hin qabaanne maalidhaan waa takka bitachuu danda'a biiroo keessa taa'e. Birrii beerut qabaadhe immoo homaa ofaan qabu. Biyya namaatiin deema jettee birrii qabattee hin deemtu. Yoo waa takka Dubaay keessatti rakkatte saamunaanuu si gadada jechuudha edda shamarra taate waa meeqatu nama fayyadu waa meeqatu nama barbaachisa biiroo keessa waa meeqa si barbaachisa ji'a 2 ji'a 3 gaafa teessu
qulqullina kee eeggachuutu si barbaachisa. Gaafa sana edda birrii hin qabaanne maal gochuuti dandeessa? Waa tokko gochuudhaan dura namni kun na waqqasaatii afaayi jireenya koo keessatti na waqqasaa jedhiti of madaaliti waanuma kam gootu kamiirrattuu ijjannoo godhadhuuti wanti kun na fayyadamoo if fayyadu jedhiti itti gal. Wantan hin dandeenye tokko namaan nan danda'an jedhu jechuudha. Wantan ofii kiyyaa itti namanne tokko ofii kiyyaa booda yaalee ila ofii kiyyaa booda yaalee nama biraa fidaaf amma mucayyoo kana otoon amma hiriyaa koomiitee nama biraa fiduuf hin danda'u. Lakkoofsa isheen namaaf kennuu hin danda'u. Nama tokko sana waan isheen naaf fiddeef namoota baay'ee akka fiduuf na taasiste jechuudha. Maaliif taanaan deemanii aadala gatan. Na eeggadhaallee yoo jiyyatteen ilaal yoo isinillee wallaaltan isiniif eeggatti bakka kana akkas jetteeti isin kan isin hubachiistu jechuudha. Dhugaa ani dallaalotaanis dhufee hin beeku garuu yeroo jalqaba biyya Beeruut dhufu gizee laman dhufee gizee jalqabaas hiriyoota kootu naaf fidee gizee lammataas hiriyootuma kootu naaf fidee jechuudha. Biiroo faana ciqinciqii bakka dallaalaa dhaqanii dallaalaa faana birrii walirraa nyaatuun hin jiru jechuudha. Simboorree yeroon karaa na fidu ofii kiyyaafa fudhadhe waan na ta'eef biiroodhaan fidee dhaqeen biirootti suura ishii kenne warri fudhatanirree warruma obboleewwan jaraati waan na ta'eef wanti birrii narraa nyaatanis wanta birrii kaffalis meezon tokko hin jiru jechuudha. Garuu yeroo dallaalaadhaan deemtu siin eeggatanirree maaliif kuni ta'e ishi birrii nyaadhaa maaliif namatti taphattu maaf jireenya namatti taphattu erga biiroo keessa taa'uu ta'e biyya abbaa ishiiti ilaal haadha ishii biraa teessu maaliif fiddanii biiroo keessatti gollottanii teessu namni inni biyya maal jedhe eddamee biyyaa deemte intallee belujji amma kanaati waggaa amma kanaati omaa siin ergine ofii omaan godhanne jedhu garuu ijoolleen biiroo keessa taa'anii wanta qoonqoo isaaniittuu nyaatan hin qaban kun cubbuu guddaadha jechuudha. Cubbuu hangana hin jedhan. Boruu keeti gaafa cubbuu dalagdu boru ilmoon koo maalidha? Ani maalirra jedhiti? Gaafa waa takka yaaddu of ta'iiti laata. Akka keetitti dhukkubbiin namaa dhukkubbiin obboleettii keetii akka keetitti dhagayamee sitti mul'atu jechuudha. Maaliif sin dhukkubni nama mi'aati? Har'a nyaattu malee dhugdu malee bishaanuu nama gadada sinitti nima. Bishaanuu guyyaa ijoolleen biiroo keessa teessee bishaanuu waan dhugdite waan dhugdu dhabde jechuudha. Nyaata miti laala. Nyaata miti guyyaa isaan bishaan iyyuu isaan gadaduti jira. Maaliif akkana goota maal obboleettii keetii miti isheen? Obboleettii keetii dhiiga keetii maaliif akkas goota? Erga bakka hojii hin galchine erga bakka hojii hin galchine maaliif geessitee biirootti eenyu jetta? Har'a namni gogora oo bishaan hin jiraanne jechuudha. Bishaan maaliidhaan bitatee dhufu? Birrii hin qabu birriidhaan gadi bahee bitatee hin dhugu jechuudha. Har'a garuu obboleettii keetti maaliif taphatta akkasitti? Qomoo keetti maaliif taphatta? Biyyaa kan baate abbaa sangaa isaa gurgurchiisteeti. Horii gurgurchiisteeti. Birrii qusii fudhatteeti kan eenyu jettu jechuudha. Maaliif itti taphatta obboleettii keetii? Simmarartuu xiqqoo ishee sitti hin dhagaamu namummaan namaa sitti hin dhagaamu gaafa akkas gootu. Har'a naa darbite jettee kan akkas gootu jechuudha. Dhugaa ijoollee baay'ee madaaleetii arge jechuudha. Arguun gaariidha beektanii waa tokko gaafa argattu gaafa kaani kan gurraan dhageessu soba sitti ta'uutii danda'a jechuudha. Kan gurraan namoota sooshaal miidiyaa kanarra argite edaa wanti kun dhugaadha moo soba jechuu dandeessa garuu gaafa ija keetii fi gurra keetiin argite ni amanta jechuudha. Akka amantu taasisa jechuudha. Waa baay'ee argeera waan na ta'eef. Gaarii miti akkasiin godhina. Biiroo keetti hin amanne taanaan biiroon ati namatti hin fiddu hin amanne taanaan nama hin geessiniif. Maaliif taanaan birriin har'a kuma tokko maaliif siin kennin? Birriin har'a kuma takka fudhadhu sun afaan funyaan hin naabawu. Kan inni daaji'aan hojjedhee hin arganne kan waan aangoone birriin kumni tokko yookiin kumni lama yookiin 500 maanaaf hin gootu. Garuu immimmaan obboleewwan kootii cubbuu natti ta'a mana waaqayyotti na gaafata boru. Warreen akkas gootan irraa of eegaa. Warreen immoo dallaalaa jettanii keessan na dubbisaa gaafa jettan isiniin arga ijoollota baay'ee jechuudha ollaanii tiiktookii teessanii. In dubbatina waan akkanaa. Waan hin goone nan godha jettee ittiin galee. Wanta dhugaa jiru ani kallattii dhuman namatti hima jechuudha. Kan na jibbu naa jibbu kan na jaalatu naa jaalatu jechuudha. Jireenya hin qabu kana keessatti gaarummaa dalaguu malee ammeenyummaa dalagii darbuu hin barbaadu. Abbaan barbaade naa jibbu abbaan barbaade naa jaalatu jechuudha. Kallattii kamiinuu gaarummaa hojjechuudhatu nama baasa malee badummaa hojjechuun nama baasa. Daandii milkaa'inaa kan deemtu immoo yoo gaarii hojjetteedha jechuudha. Har'a yoo gaarii hojjette dhalli keerree jechuudha. Otoo har'a maatiin keenya nu eebbisne ta'ee har'a bakka kanan dhaabbannu jechuudha. Eebbi maatii keetii asiis sigaa jechuudha.
akkasuma immoo nuti waan gaarii hojjennee ilmoo keenyaaf yoo kaane yoo geenye eda'aati ko abbaan ko akkas hojjetaati turan namaan jedha. Kanaafuu ani sirriitti kanarra gadhee ittimu ijoolleen please birrii keessanii jettanii dallaala intaanetti fiddanii biiroon kun gaariidha jettanii ijoollee rakkistan warra biiroo sana osoo hin taane isinumarra rakkinni guddaan jira. Cubbuun illee isinuma qaba. Warri biiroo taate cubbuu hojjechuu baraniira. Birriin ijoolleerraa nyaattan kun irri kan barakaa isiniif hin ta'in yaadumaayyuu kan barakaa isiniin ta'u. Naasir Aanolee ilaala akkamiin akka ijoollee tajaajilaa jiru akkamiin akka nama keessummeessaa jiru jechuudha. Garuu inni biyyarraa Dubaay fiduu hin danda'u. Biyyoota garaagaraarraa malee gaafadheetan ture. Biyyoota garaagaraarraa malee biyyarraa fiduu hin danda'u naan jedhe. Inni garuu biiroo isaa keessatti ijoolleedha tajaajila akkamii akka kennaa jiru. Irraa baradhaa warri kaanis cubbuun walinaa obboleewwan keessanitti. Kanaaf dhugaa arra simmeetaamii ta'eetan haasa'e jechuudha. Maaliif taanan wanti obboleettiin koo argite namni biraa arguutiin qabu jechuudha. Wanti hiriyaan koo takka argite hiriyaan biraa arguutiin danda'u jechuudha. Bakka yoo hiriyaan kee miidhamte ta'e miidhama hiriyaa keetii sanarratti argite akka of eeggannoo taasistu goota. Yoo obboleettiin kee miidhamte immoo miidhama obboleettii kee sanarratti argite miidiyaa qabdu sagalee taataaf jechuudha. Kanaaf asaasinitti baay'isu yeroo baay'ee birriidhaaf jennee bakka birrii dhumaa tan gabaggamne birriin homaa siniif hin gootu. Gaarii yoo hojjette sammuun kee boqonnaa argata. Maaliif homaan dhabne yoo waan takka gaarii namaaf yaaddeef yoo garagaltee bakka eenyu jetteef warri birrii qabdan yoo kennitaniif maal qaba? Obboleewwan keeti obboleettii keeti keessattuu shamara dhiisatii yeroo ammaa kana dhiironni waa baay'eetu isaan barbaachisa jechuudha. Mana keessa gaafa taa'an garuu nuti immoo shamarri bishaan irraa fagaannee jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Qulqullina irraa fagaannee jiraachuu waan hin dandeenyeefu ho'a Dubaay sana keessaa ni beektu jechuudha. Maal yoo walii dhiigdan cubbuu qaba yoo walii dhiiguun. Kanaaf viidiyoo kana yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Kanaaf waan amma yoonatti na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Viidiyoo simboo mana simboo kana ammoo ho'isaatii eega fi guyyaa takka ammoo ishiin dhuftee shaashan baay'eechuutii dandeessi waan ta'eef